galchitan kan dhugaaf dhiigaa turetu warra saalaan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne dubbiitu dubbii dalcha dubbiitu tuqtan dubbii dalchitan uummata diigii keessa galchitan kan dhugaaf dhiigaa turetu warra saalaan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne Albeendiina galeessa nu murte Jooba dhiiga keenya hordofte har'as nu biraa namne Aarsaa goototaaf humna rabbii namne akka deemsa yeetii silaa yoo nagaata dhuguu qabne Omoogoo wal malee firan qabnu of eegee akkas irraafne qilleensi sobaa yoo bubbisu Carraa argannaan kutaan si kukkutu Azizi walii shubbisu obbolee yankeerii gabochisu Lallaba gowwaa firatu kana ni waama deebiin dhaggeeffatu Lallaba gowwaa firatu kana adda kutu deebiin dhaggeeffatu Rakkisaan gaasu Omoogoo dadammakni magaangee kun naman baasu Rakkisaan gaasu Omoogoo dadammakni magaangee kun naman baasu Barwaa hundi gubbaa jalakkisaa keessa milchaanne borsi dhibaa hin fudhatin irra dhibaa irra dhibaa borsi dhibaa gubbaa jalakkisaa keessi summiidha borsi dhibaa hin fudhatin irra dhibaa irra dhibaa borsi dhibaa obsineerra 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 obsa keessa darbee garbara fakkaatu of eeggadhu galeessaa sotoo tuffattu kan teessumatti jibbite lafaa kaatee sitti sirbite obsineerra 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 obsa keessa darbee garbara fakkaatu of eeggadhu galeessaa sotoo tuffattu kan teessumatti jibbite lafaa kaatee sitti sirbite barwaa hundirra dibaa reengaa taphatana Ashama hordoftoota kun walabummaa news networkidha. Sagantaa marii keenya irraatiin Obbo Dannaboo Dhaqqaboo Waariyoo qabadhee dhiyaadheen jira. Sagantaan keenya irratti dhiyaannu haaluma biyya keenya keessatti ta'aa jiruu fi biyya keenya irratti gahaa jiru mootummaan darbaa darbaan dhufee uummata keenya irratti dararaa gahaa jiru irratti marii goona. Obbo Dannaboo baga nagaan dhuftan gaa. Tole fayyataa isinis waan naaf eertaniif. Gaaffii dhumaan gara susuudhaatti darbaa. Gaaffiin koo inni jalqabaa mootummaan Itoophiyaa akkuma argamaa jiru uummata keenya waggaa lama keessatti mootummaa ce'umsaa jedhee dhufee uummata keenya dararaa jira miidhaa kana jedhan irra gahaa jira. Haala kana mootummaan ce'umsaa amma jedhamu kun immoo yeroon isaa raawwateera jedhameetiiti raawwateeras immoo. Haala kanaan biyyattiin mootummaa dhabdee jirti bulchiinsi hin jiru jedhamaa jira. Isin akka nama siyaasaa tokkootti yookaan hordoffii tokkootti akkamitti hubattu? Galatoomi isa kana irratti waa jechuu dura haala amma jiru keessattuu haala Impaayera Itoophiyaa akkuma waliigalaatii fi
hariiroo Oromiyaa wajjin jiru ilaaluun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif yoo san haalli qabsoo bilisummaa Oromoo haalli qabsoo walabummaa Oromiyaadhaa keessatti ilaallu isa kana ta'uutu irra jiraata. Walitti dhufeenyi Oromiyaa fi Impaayerri Itoophiyaa qabdu namoonni baay'een akkuma hubatanii walitti dhufeenya koloneeffamaa fi koloneeffataati. Kanaaf amma inni isaan yeroon isaa dhumeera. Of course mootummaa hin qabdu Impaayerattiin. Akkas yeroo jennu silas taanaan mootummaan Impaayerattii san hoogganaa jiru kan Oromoo bakka bu'u miti yookaan immoo mootummaa Oromoon ijaarratee miti. Dhugaadha. Dararaa baay'eetu hammeenna baay'eetu Oromiyaa keessattuu uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jira. Hammeennii fi dararaan kun kan geggeeffamaa jiru mootummaa yookaan qaama uummanni kun mootummaadha. Mootummaa kiyya jedhuun osoo hin ta'in mootummaa humna koloneeffataatiin geggeeffamaa jira jechuudha. Sababni maaliitiif geggeeffamaa jira? Inni ifaan ifatti beekama waan uummanni kun bilisummaaf falmataa jiruuf akkuma koloneeffattoonni biyyoota Awurooppaadhaa yeroo san Koongoo keessatti fi biyyoota kaawwan keessatti hammeenuma isaan raawwataa turantu ammas raawwatamaa jira jechaadha. Kana ergin jedhee booda akkaataan itti ilaaluun nurra jiru waan kana qabsoo bilisummaa uummanni Oromoo geggeessaa jiru irratti haalli Impaayerattiin mootummaa hin qabdu. Mootummaa dhabuun isii ammaan kanatti akkuma seeruma isaan tumataniinuu mootummaa hin qabdu. Mootummaa dhabuun isii ammoo uummata Oromootiif maal jechuudha? Oromiyaadhaaf maal jechuu ta'a? Ka jedhu keessatti ilaaluun barbaachisaadha jedheetiin yaada. Kanaafuu karaa kanaan yoo ilaalle tokkoffaa sila duras taanaan ka Impaayer sana hoogganaa jiru waan warra Oromoo cunqursu Impaayerattiin hundiyyuu akkaataa itti ijaaramte akkaataa itti bu'uureffamte irraa kaasee ajjeechaa sanyii duguuggaa fi vaayolensiidhaan kan ijaaramte hagammaatti eegamte. Kanaaf ammas yeroo mootummaa malee taatu warruma diinaatu mootummaa hin qabu jechuudha. Kanaaf yeroo luupoolii uumaa banaa wanta vaakansii uumaa haala san keessatti uummanni Oromoo kan ilaaluun nurra jiru kaayyoo uummanni kun qabatee falmataa jiruuf fiixaan baafachuu irratti qooda akkamii qaba kan jedhuun ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf ammaan tana carraa inni banutu natti argama. Akka uummanni kun qabsoo Oromoo daran finiinsuun barbaachisaa akka ta'etti argama jechaadha. Tole galatoomaa haasaa keessan keessatti biyyattiin mootummaa akka hin qabdu hin qabne himtaniitu mootummaa akka hin qabnetti immoo mootummaa guyyaa 3 dura raawwate jechuudha. Haa ta'u malee biyyattiin kun maaliin buluu qabdi yookaan immoo akkamitti deemuu qabdi jettanii yaaddu? Jalqabuma irratti ittiin eegaluu fi ani Itoophiyaadhaan biyya hin jiru. Itoophiyaan biyyaa miti. Impaayera isa kana wanta ragaa walitti funaanuun nurra jiru miti beekamaadha. Impaayerri kun kan dhalatte yeroo biyyooti Afrikaa hundi humnoota Awurooppaatiin qabaman gargaarsa warra Awurooppaadhaa dhaabatanii gargaarsa Awurooppaanota irraa argataniin kan Oromiyaas ta'e biyyooti ammaan tan Itoophiyaa keessa jiran ittiin wareeraman. So Impaayera biyyoota hedduutu Impaayeratti kana keessa jiraata. Kanaaf amma haqa irratti hundaa'amee kennama yoo ta'e fireemworkii kana keessatti kan inni ilaalamuu qabu. Daangaaleen amma Impaayerri Itoophiyaadhaa qabdu hundumtuu kan mallatteeffame koloneeffattoota Itoophiyaa warra Minilikii fi koloneeffattoota Awurooppaa wajjin kan daangaan taa'ee jiru jechaadha. Kanaaf biyyi Impaayerri Itoophiyaa keessa jirtu kamiyyuu kan ittiin konsentii kennanii itti walii galanii waan waliin ijaaratanii miti. Kanaaf uummanni Oromoos kan falmataa jiru birmadummaa ofii deeffachuudhaaf falmataa jira.
jechoota abbaa fedheenis yoo kennu. Sababa malee miti kan kaasaa kana kan hin kaasutti jiruu fi yeroo baay'ee qabsoon saba kanaa cuucee dhufee yeroo iddoo turning point irra ga'u hin butama. Wanni ittiin butamu keessaa inni tokko Itoophiyaan tun biyya keenya waan jedhamutu jira jechaadha. Kanaaf uummanni kana sirriitti hubachuun barbaachisaa waan ta'eef irra deddeebi'ee kaasaa jira. Amma impaayirattiin mootummaa hin qabdu. Mootummaan silaa akka heera mootummaa impaayira Itoophiyaa saniin ijaarame guyyaa 3 dura raawwate. So effectively mootummaan seera baasuu danda'u, seera raawwachiisuu danda'u, hariiroo kanneen kana fakkaatan raawwachiisuu danda'u kan fudhatama biyyoota impaayira Itoophiyaa keessa jiranii qabu ammaan tanatti hin jiru. Impaayirattiin mootummaa malee jirti jechuudha. Impaayirattiin mootummaa malee jirti jechuun ammoo warri kashlabbeen 4 kiilootti wal ga'ee jiru ammumaan tan 4 kiiloo keessaa bahee deemaa jechuu miti. Yookaan dararaan uummata irratti raawwatamaa jiru battalumatti dhaabbata jechuu miti. Tariitii caalaayyuu hammaatee itti deemuu danda'a. Kanaaf akka furmaataalee hedduutu jiru. Furmaataalee hedduu jiran keessaa kan ammaan tanatti viable ta'ee mul'atu tokkoffaa waa'ee biyyoota kaawwanii keessa gallee odeessuu hin dandeenyu. Sadarkaa kanatti yookaan sagantaa kanarratti. Inni kuni biyya Sidaamaa maal jechuudha, Walaayittaa maal jechuudha, Tigraay Afaariif maal jechuudha inni jedhu wanta sadarkaa biraatti ilaalamu yoo fedhiin sun jiraate jechuudha. Akka Oromiyaatti garuu ammaan tana haala jiru kanatti fayyadamanii stakeholders yookaan warri nagalcha waa'ee Oromoodhaa fi Oromiyaadhaa nagalcha jedhan walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa tokko ijaarachuun barbaachisaa qofa osoo hin ta'in dirqama natti fakkaata. Tole, Obbo Dannaboo guddaa galatoomaa gaaffiin itti aanu waan isin gaafadhu akkuma amma kaastan anillee gaaffii itti aanu dhiyeessuu barbaadeen ture. Biyyi kun erga mootummaa hin qabaanne akkasitti yeroo jirtu kanatti yookaan immoo akkuma isin jettan kashalabboonni kiiloo 4 keessa jiran kuni paartileen siyaasaa alaa galan nagaadhaan akka qabsaaniif biyya keessa galanii jiru. Sanarratti isaanis immoo mirgi isaanii sarbamee bilisummaa Oromoo biyya sana keessa taa'ee yookaan mootummaa sana bira taa'ee mootummaa sana wajjin walitti bu'iinsa fiduu hin danda'u Obbo Dannaboo. Of course walitti bu'iinsa fiduu danda'a. Tokko san lammaffaa ammoo akkuma duratti siin jedhe rakkoon amma gangalatee dhufeeru waan kaleedhaan gadda uumamee miti. Uumamuma impaayirattiin kun ittiin ijaaramte irraa ka'eeti. Malee utuu akka namoonni jedhan Itoophiyaan biyya taate biyyaa miti isa jedhani akka argumentiitti kaasuun barbaada faaktiin jirsiisuma waan ta'eef. Malee utuu dhuguma biyya taatee fi waan tasgabbii qabdu kanaan dura bu'uura uummanni itti waliigalee irratti ijaaramteetti ta'e mootummaa qabaachuu dhiisuun yookaan filannoo mootummaan filame yeroodhaaf jiraachuu dhiisuun rakkina natti hin fakkaatu. Rakkina guddaa fida jedhee yaadu. Because biyyoota hedduu yoo fudhanne fakkeenyaaf biyya Northern Ireland yoo fudhanne mootummaa malee waggaadhaa ol turteetti utuu mootummaa hin qabaatin jechuudha. Deelloo keessa ol galchanii. Biyyoota Belgium yoo fudhanne waggootaaf mootummaa malee jiraataniiru. Biyyoota akkasiin eenyu jiru. Garuu mootummaa hin qabaatin iyyuu sirna qabu. Sirna biyya isaan jechisiisu qabu. Diriirfatan sirna haqaa diriirfatanii qabu. Sirna hawaasummaa diriirfatanii qabu. Sirna ittiin diinagdee ofii ittiin bulfatan diriirfatanii qabu jechaadha. So namni wayii warri siyaasaa filamee achi jiraachuu dhiisus sirni kun bifa wal hundumtuu irratti waliigaleen diriireera waan ta'eef haga namni mootummaan filamuu fi rakkina ta'uu dhiisuu mala. Gara impaayera Itoophiyaatti yeroo ceenu hanga ammaatti kan namnis gadi baasee dubbataa hin jirre. Namni baay'een kan gadi fuudhee dubbataa hin jirreen uumamumti impaayera kanaa rakkina baadhatee gangalatee addaan ga'ee jira. Kanaaf wanni kuni rakkinni uumamee gangalatee as ga'e kun mootummaan jiraachuu baatus
yoo akka kanaan duraatti fuufa ta'eef jechuudha. Wal qaamni mootummaadha jedhamu. Impaayera san keessa jiraachuu baatus wanta qabsoo saba kanaatiif deebii kennuu danda'u miti. Deebiin inni jiraachuu danda'u of course walitti bu'iinsa fida. Walitti bu'iinsa san akkamiin keessaa ba'ama? Waldanqaa guddaa uumuu danda'a. Akkamiin keessaa ba'ama kan jedhu hagam takka dhaabbileen siyaasa Oromoodhaa waliin hojjetaa jiran. Hagam takka aktivistoonni Oromoodhaa waan kana irratti dammaqanii afaan faajjiidhaaf karaa haqa uummata kanaa qabatanii wanti kun. Of course, ammaan tanatti haalli uumame isa afaan namaa Ingiliffaatiin turning point jedhamurra geessisee jira. Amma kubbaan gara Oromoo harka geettee jirti. Oromoo yeroo jedhu Oromoo namoota dhuunfaas haa ta'u warra biyya keessa jiranis warra biyya alas jiranis namoota dhuunfaas dhaabbilee siyaasaas dhaabbilee hawaasummaas dhaabbilee amantiis hundumaa bira jirti jechaadha kubbaan ammaan tanatti. Waan kana bifatti godhuuf. Carraan guddaan amma waan kana bifatti godhuun danda'amu kan banamee jiru ammaan tana jechaadha. Kanaaf yaadi mootummaa ce'umsaa ijaaruu qaba. Mootummaan ce'umsaa Oromiyaadhaa ijaaramuu qaba jedhee adda bilisummaa Oromoo dhiyeesse yaada bilchaataa qofas miti haa danqaa hedduu amma keessa jiruu fi sodaa achii as dhufaa jiru kana ofirraa faccisuuf wanta furmaata guddaa ta'uu danda'u jedheeti kan hin yaadu. Inni ofii isaatiin gaadha jechuu kiyyaa miti. Garuu wantoota itti aananii dhufan sodaa itti godhachuuf sirna itti godhachuuf amma warri qooda fudhattoonni yookaan stakeholders Oromoo ta'an hundumtuu yeroo itti walitti dhufanii akeeka tokko irra ga'amee jira jechuu barbaada. Galatooma yaada gaarii. Mee utuma achi keessaa hin bahin dura haalli mootummaan Itoophiyaa itti jiru kunii fi mootummaan ce'umsaa amma ni dhaabbata jedhamee adda bilisummaa Oromoo baase kuni paartilee siyaasaa Oromoo hunda hammachuu qabaa jettan. Paartilee siyaasaa Oromoo hunda yeroo hammatu kanatti tokko KFO'dha. Warri kaan immoo caccabanii bakka bakkatti jiru. Eenyu fa'aa waliin haasa'eetu mootummaa ce'umsaa kan dhaabuu qaba adda bilisummaa Oromoo jettanii yaaddu. Asirratti wanni hubachuun nurra jiru dhaabbilee siyaasaa Oromoo yeroo jennu warra tokkoffaa Oromoo beekan warra Oromoo ta'an jechuu kiyya. Warra Oromoo beekan warra qabsoon saba kanaa achii dhufti isaa maal inni qabsoo saba kanaa utubuu fi hirphuuf ijaaramanii jechuu kiyya. Malee warra qabsoo saba kanaa danquuf diinni ijaarrate jechuu kiyyaa miti. Yeroo dhaabbileen Oromoo walitti dhufanii waliin mari'achuu qaban yeroo hin jiru. Fakkeenya yoo ofirradhee OPDO durii yookaan ODP jidduutti amma immoo bilisiginnaadha ofiin jedhee maqaa Oromoo himatu akka dhaaba Oromootti ilaaluun hin danda'amu. Yookaan ammoo warra isaan bixxillatanii yookaan dhaabbilee kaawwan diiguudhaaf yaalii hedduu godhaa turanii sun milkaa'uu fi didee jennaan maqaa adda addaa maxxanfatanii isaanitti maxxanan jechuu kiyyaa bitan. Dhaabbilee Oromoo yeroo jiru warra tokkoffaa dhuguma haqa Oromoo falmachuuf dhaabbatanii jiran. Adda bilisummaa Oromoo ta'uu danda'a, KFO ta'uu danda'a, kan biroos jiraachuu danda'a. Jiraachuu danda'a qofa osoo hin ta'in borus dhalachuu malata. Kan biraa ammoo as keessatti qooda guddaa kan fudhachuu qabu dhaabbilee hawaasummaa kan siyaasaadhaaf dhaabbatan qofaa osoo hin ta'in yookaan aangoo siyaasaatiif of course naanna'ee dhaabbilee siyaasaa yoo jedhame aangooma siyaasaatiif kan dorgoman. Isaan qofa osoo hin ta'in dhaabbileen siivikii jiru. Akkasumas immoo uniquely Oromoo adda wanni godhu ijaaramooti garaagaraa jiru. Sirna gadaa keessatti fudhachuu danda'ama. Yoo barbaachisaa ta'e haga sadarkaa ganda gandaatti deemamee ijaaramni sabi kun qabu. Ijaaramni Oromiyaa qabdu waan kana irratti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha jedheeti kan yaadu. Akkas yeroo jedhu garuu
wanni waan dursuu qabuuf dursa kennuun barbaachisaadha. Amma yeroon akkas dhaabbileen siyaasaa kunniin waan hundumaa irratti walii galuu danda'an jechuu miti. Yuunifoormii miti. Dhaabbileen siyaasaa hedduutu jira. Ajandaan isaan qaban, sagantaan siyaasaa isaan qaban garagara ta'uu danda'a. Gaariidhas akkas heddummachuun isaa baay'ee gaariidha. Garuu inni sun kan gaarii ta'uu danda'u. Inni sun akka qabeenyaatti ilaalamuu kan danda'amu yoo wanna dursuu qabuuf dursi kenname. As keessatti wanni dursuu qabu, kan dursa argatuu qabu, ammaan kanatti Oromiyaa harka diinaatii baasuun barbaachisaadha. Kanaaf wanni dhaabbilee kanneen walitti fiduu qabu waan tokko. Sunis Oromiyaa haa dursinu. Oromiyaa harka diinaatii haa baafannu dura. Mootummaa ce'umsaa kan Oromiyaadhaa gad haa dhaabbannu. San booda erga Oromiyaa deeffannee booda garaagarummaan siyaasaa nu jidduu jiru, garaagarummaan sagantaa nu jidduu jiru, garaagarummaan taaktik kaayyoo nu jidduu jiru booda itti deebinee saniin mana ijaarranna. Ammaaf garuu biyya haa deeffannu kan jedhu irratti waliigaluun dirqama natti fakkaata. Kanaaf yoo ispiriitii saniin socho'uun barbaachisaadha. Akka waamichi adda bilisummaa Oromootti dhiyeesses akkasuma natti fakkaata. Galatooma gaaffii waan haasa'amaa jiru fanis hin gaafadhee deebii gaanu kennitaniittu galatooma Obbo Dannaboo. Amma ittaansee gaaffii tokkoon qaba. Gaaffiin kun gaaffii bilbiltuudha. Uummanni keenya, uummanni Oromoo keessas alas ta'ee hayyoonni keenya maalirra jiru, waa'ee hayyoota keenyaa dhaga'an jiru yookaan beektota keenyaa dhaga'an jiru jedhaa jiru. Akka kanaan tumsa haqa Oromoo kan jedhu yookaan immoo advocacy kan jedhamu tokko dhaabdanii jirtu. Isin akkan inni keessa quba qabutti keessa jirtu. Dhaabni yookaan immoo ijaarsi haqa Oromoo jedhamu kun maali hiikisaa? Egaa ijaarame immoo dalagaa akkamii yookaan dippiloomaasii akkamii irra jira Obbo Dannaboo? Isa kana gara caalu deebiin asii kennu deebii akka dhuunfaatti yookaan akka miseensa sochii saniitti malee tumsa sochii haqa Oromoo bakka bu'ee dubbachuu hin danda'u. Garuu akka miseensa tokkootti akka nama achi keessatti hirmaataa jiru tokkootti tumsi sochii haqa Oromoo namoota Oromoof quuqama qabnuun kan ijaarame. Namoota biyya alaa jiran miseensoti sochii kanaa biyyoota adda addaa Awurooppaa keessa jiran, UK fi biyyoota UK keessa jiran dabalatee akkasumas Ameerikaarraas namooti hirmaatan ni jiru. Kaayyoon walitti nu fide purely non-political kan siyaasatti tokkollee hin qabne. Garuu uummata Oromootiif dararaa uummata Oromoo irra gahaa jiru hammeenna dhiitaa mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru. Uummanni kun ukkaamamee jira. Kanaaf addunyaan beekuu qaba. Tokkoffaa addunyaatti beeksisuun nu barbaachisa. Lammaffaa ammoo haga danda'ameen kallattii danda'amu maraan hojii advocacy hojjechuu fi furmaata waliin barbaachuu irratti kan xiyyeeffatu jechaadha. Kanaaf ijannoo siyaasaa kamiyyuu hin qabu. Inni kun mirgoonni namoomaa saba kamiifiyyuu kabajamuu qabu. Kanaaf akkuma staandardii addunyaatti jirtu ni jira. Kanaaf uummanni Oromoo sarbamee jira. Uummanni Oromoo sagalee dhabee jira. Uummata Oromoo sagalee dhabee fi sagalee ta'uudha. Kana raawwachiisuuf garuu hojiiwwan karoorfaman hedduutu jira. Hojiiwwan hojjetamaanis hedduutu jira. Achi keessa seenuuf tariitii yeroo qabaachuu dhiisuu malla. Garuu akkuma waliigalaatti kaayyoon inni ijaaramee fi ergamni tumsi sochii haqa Oromoo qabatee ka'ee jiru isuma kana uummata Oromootiif sagalee ta'u. Tole, galatooma. Gaaffiin kun haasa'amaa jira yookaan immoo hayyoonni keenya maalirra kan jiru kan jedhu kan isin gaafadhe guddaa galatooma. Gamasitti amma waa'ee tumsa sochii haqa Oromoo qofaanii kan hin dubbadde. Akkuma waliigalaatitti haalli Oromoo daayasporaa keessa jiru akkamitti ilaalta yoo naan jette keessattuu warra amma activist ofiin jennu
faa dabalateeti. Gamaagamni an qabu isa kana ilaalaa. Nuyi gaheen keenya warri biyya alaa jirru sochii uummanni kun haqaaf taasifataa jiru. Sochii uummanni Oromoodhaa bilisummaa isaatiif walabummaa isaatiif taasifataa jiru hirphuudha, gargaaruudha haga dandeenye. Abbaan qabsoo kanaa uummata Oromooti. Abbaan qabsoo kanaa Oromoo biyya Oromiyaa keessa jiru. Gaheen keenya yoo bakka dandeenyetti waan kana karaa sirrii ta'een hirphuu deeggaruu. Maaliif biyya mirgi namaatti kabajamu keessa jirra. Effectively Oromiyaa keessa jiraataa hin jiru. So wanni nuti hojjennu dirqama lammummaati ka ba'uun dura jiru. Isa kana godhuuf garuu tokkoffaa Oromoon tokkoon keenya ofii keenya akka dhuunfaatti sammuu keenya decolonize godhuu danda'utu nurra jira. Namni yoo uf decolonize uf godhe yoo ofii isaatii akka dhuunfaatitti sammuu ofii bilisoomse waa'ee biyya ofii bilisoomsuudhaa yaaduu danda'a jechaadha. Sababni waan kana dubbataa jiruuf yeroo baay'ee akkaataa itti waa'een afaan faajii guddaatu geggeeffamaa jira. Amma duras afaan faajii guddaatu geggeeffamaa ture. Keessattuu qabsoo saba Oromoo irratti. Tokko qabsoo uummanni Oromoo taasisaa jiru akka waan qabsoo mootummaa gaarii fiduudhaaf mootummaa to promote good governance yookaan qabsoo uummanni Oromoo akka hin hidhamne qofa yookaan uummanni Oromoo akka lafa isaarraatii hin buqqamneef qofa yookaan sadarkaa mallattoo irratti gadi buusan yeroo dubbatan. Dhukkubicha irratti osoo hin ta'in waa'ee mallattoo qofa yeroo baay'ee namoonni hedduun kan dubbatan. Inni jechuu barbaade qabsoon Oromoon geggeessaa jiru qabsoo kolonii ofirraa cabsuuti. Isa kana ilaaluu danda'uun baay'ee barbaachisa. Malee qabsoo mootummaan amma dhiitama mirga namoota namummaa fidaa jiru. Oromoo ajjeesaa jiru. Oromoo lafarraa buqqisaa jiru. Isa Oromoon mootummaadha jedhuuni miti. Kanaaf yookaan ammoo Oromoon Itoophiyaan tun tiyya jedhee waan itti waliigaleeruu miti. Kanaaf rakkinni bu'uuraa, rakkinni inni guddaan, dhukkubni inni guddaan abaarsi Itoophiyaa jedhamu kun Oromiyaa irratti akka jawweetti Oromootti maremee Oromoo ukkaamsee Oromiyaa ukkaamsee qabuu isaati. Rakkinni guddaan. Amma namoonni hidhamuun, namoonni ajjeefamuun, qeerraa buqqifamuun, mirgooti namoomaa kunniin sarbamuun mallattoolee rakkina kanaati, rakkina guddaa kanaati. Kanaaf nuyi warri activist ofii jennu waan guddaa san dhiisnee wantoota mallattoo dhukkubichaa ta'an qofaa irratti yeroo xiyyeeffannu tokkoffaa gaaffii Oromoon eenyu gaaffii gaafataa hin jiru. Qabsaa'aa jira. Mirga ofii biyya ofii deeffachuudhaaf qabsaa'aa jira. Biyya ofii deeffachuudhaaf ammoo eenyuun irraayyuu eeyyama fudhachuu hin qabu. Ameerikaa irraa eeyyama fudhachuu hin qabu. Biyyoota Awurooppaa irraa yookaan biyyoota Arabaa eenyuun irraayyuu eeyyama fudhachuu hin qabu. Waan Oromoon qabsaa'u, waan Oromoon qabatee ka'e irratti yoo barbaachisaa ta'e jarri anama maqaa sii dha'e kunniin yookiin fira ta'uu danda'u yookaan ammoo farra ta'uu danda'u. Kanaaf firas ka jabeeffachuu dandeenyu. Farras gara firaatti ka jijjiirrachuu dandeenyu yoo wanna guddicha kana irratti walii galneef. Dhiifama guddisee odeesse waan kana irratti. Sababni waan kana irratti guddisee dubbataa jiruuf yeroo tokko namoonni akka waan Oromoon kan dhiitamaa jiru mootummaa ofii isaatii ijaarrateen mootummaa Oromoon filateetu Oromoo cunqursaa raafaa yeroo itti jedhanii dubbatantu jira. Yookaan ammoo sochiin yookaan dhiitamni mirgoota namoomaa ammaan tana Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru qaama uummanni Oromoo biyya kiyya jedhuun ni miti. So inni kun yoo sirriitti difanne gaaffiin sochiin uummanni Oromoo taasisaa jiru sochii decolonizationiiti. Sochii biyya ofii deeffachuuti. Sochii walabummaa birmadummaa ofii deeffachuuti. So galmi isaa isa kana waan ta'eef wantoota xixinnoo irratti
baay'ee capitalize gochuun ammas gaaffii saba kanaatti yookaan qabsoo saba kanaa busheessuu ta'a. Kanaaf warri aktivistoota ofii hin jennu waan kana sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaadeetti. Fakkeenya guddaa kenna amma yeroo darbe biyya United Kingdom keessa haa ta'u Berliin keessatti ijoolleen dargaggoonni gadi ba'anii ergaa guddaa tokko dabarfataniiran akkamitti akka namoonni keenya ilaallu hin beeku. Yeroo alaabaa san buusanii maal jechuu isaaniitu ijoolleen kun alaabaan kun bakka nuyi hin bu'u. Effectively Itoophiyaan Oromiyaa keessaa bahuu qabdi. Isa jedhu kan irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru. Kan ammoo akkasumaan namoonni miiraan kaka'anii waan godhanii miti. Waggaa 150 ol godhameera. Inuma hin danda'amu. Tasa. Amma namoota amma mana hidhaa keessa jiran yoo fudhannee ilaalle tokko kan inumaa yaalii baay'ee gurguddaa ta'e godhan. Itoophiyaan tun tarii Oromiyaadhaaf hin tolti, Oromoodhaaf hin mijoofti laata. Yaalii warra godhan faatu achi keessa jira. Sunniin ta'uu dhiisuun ammoo uummanni Oromoo akka dhaabatee uf gaafatu taasiseera waan ta'eef nuyi warri biyya alaa jiru yookiin afaan faajii uumuurraa of qusachuu afaan keenya qabannee taa'u. Yookaan ammoo yoo uummata kanaaf waa goona jennee kan sochoonu yoo ta'e haqa uummata kanaa gadi baasnee dubbachuu barsiisuu fi alagaattis himuun barbaachisaadha. Obbo Dannaboo waan gaarii nu himtan amma jecha keessan yookaan immoo dubbii keessan keessatti waan qabadde isinii akka aktivistiiti yookaan immoo waa'ee sagalee uummata ofiif ta'uudha. Waan asirratti kaasuu barbaadu amma yeroo darbeetti isis akkuma beektanii biyya keessaas qeerroon ka'anii uummanni ka'anii hiriira nagaa irratti himaa turan. Biyya alaatiifis akkasuma Oromoon ka'ee hiriira ba'aa mootummaa addunyaatti himataa mootummaa biyya jirutti illee himataa ture. Yeroo kana egaa isin aktivistummaa amma taatee jirtanitti yookaan immoo sagalee uummata kanaa ta'uu danda'a amma jirtanitti dippiloomaasiin sagaleen uummanni kun dhiyeeffate dippiloomaasiin isaa maalirra gadi dippiloomaasiin isaa akkam ture jechuu barbaadeetan Obbo Dannaboo. Baay'ee gaariidha. Amma keessattuu ji'oottan muraasa darban keessatti uummanni bifa Oromoon diyaasporaa keessa jiru waan guddaadha kan hojjete. Amma hiriirri yeroo yerootti taasifama. Haala baay'ee rakkisaa ta'e keessatti. Yeroo uummanni kun gadi ba'ee hiriira taasisu ergaa guddaa dabarsa. Isa amma namoonni qaamolee mootummaa biyyoota alaa keessa jiran qunnamanni jiru sochiin gamasiin taasifamu ni jiran. Keessattuu ammoo hiriirri uummanni taasisaa jiru bu'aa ija akka godhataa jiru walitti himuun ufumaa wal jajjabeessuu qofa osoo hin ta'in akka wanti sun jabaatee itti fufuuf nu gargaara. Gama kanaan tokkoffaa mootummaaleen biyyoota namoonni keessatti hiriira ba'aa jiranii qaamni an mootummaa dhufii jiru Finfinnee Arat Kiiloo jiru sun qaama nama nyaataa akka ta'e caalaatti ifa ba'aa fi deemaa jira. Yeroo darbe jarreen badhaasa Noobeelii fa'aa kennaniiraniif nama badhaasa Noobeelii fudhatee uummanni akkas dhoo'ee ba'ee irratti finciluun yeroo tokko warri isa deeggaranis ba'uu danda'u ta'a. Innumti mataan isaatu uummanni mootummaa tokko irratti bifa lamaan akkasitti gadi ba'ee dubbachuun ergaa guddaa dabarsee jira jedhee yaada. Kan biraa ammoo yeroon uummanni hiriira ba'u jiruuf jireenya saba biyya kanaatu danqama. Yeroo karaan cufamu, yeroo uummanni achi dhaabbatee sagalee dhageessisaa oolu uummanni biyya faranjiidhaa kun quuqamuun isaa hin hafu, waa gaafachuun isaa hin hafu. Kanaaf wanti kun jabaatee itti fufuun baay'ee barbaachisaadha. Ija godhataara wanti kun of course ija godhataa jira. Biyyoota amma Itoophiyaa irraa deeggarsa maallaqaa biyyoota akka tankaarfii akkasii fudhataa jiran argaatu jira. Isaan sababa biraa fa'aa maqaa biraatti kennuu danda'an. Sababa kanaaf irraa kunni sababa saniif irraa kunni kan jiru. Garuu practically maallaqni miliyoonota hedduun lakkaa'amu withhold ta'aa jira. Inni kun ammas jabaatee itti fufuu qaba jechaadha.
dhiibbaa dippiloomaasii karaa saniin uumaa deemuun barbaachisaa ta'a. Dhageettiin jarri warri kun qabanis compromised ta'aa deema. Garuu wanni of gowwoomsu nurra hin jirre immoo ni jira asirratti. Waan kana jabeessinee kan irratti hojjechuu nurra jira. Wanni of gowwoomsu nurra hin jirre biyyooti dhihaa fedhii mataa imaammata hajaa ofiiti kan isaan duukaa bu'an. Kanaaf wanni nu amma irratti hojjechuu nurra jiru Oromoon qabsoon Oromoon taasisaa jiru. Oromoon walaboomuun, Oromiyaan walaboomuun, Oromoon bilisoomuun jara kanaaf bu'aa akkamii akka fiduu danda'u irratti sirriitti hojjechuun jara kan hubachiisuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif mootummaa Abiy Ahmed yoo barbaade kan nama nyaatus haa ta'u bu'aa isaanii fedhii jara kanaa warra biyyoota dhihaa eeguu haga danda'etti isuma barbaadu akka sanitti. Garuu asirratti sirriitti gara dippiloomaasiitiin wanni hojjetamuu qabu tokkoffaa haleelli mirgoota namoomaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kan biyyoota kanniiniifis balaa ta'uu akka danda'u bifa dippiloomaasiitiin caalaa irratti hojjechuun barbaachisaadha. Sababni balaa ta'uu danda'a jedheef amma utuu hin tarreessine jennee seerri qaamni mootummaadhaaf hin jedhu kan Abiy Ahmediin hoogganamu seerri isaan cabsan 1000 olitti lakkaa'uun hin danda'a. Fakkeenyaaf Itoophiyaan the Universal Declaration of Human Rights kan jedhu mallatteessitee jirti. Kana mallatteessitee jirti jechuun ammoo sanadi sun qaama constitutionii yookaan heera mootummaa Itoophiyaa ta'ee jira jechaadha. Yeroo namni seeraan ala ajjeefamu, yeroo namni daraaraan akkasii uummata Oromoo irra ga'u, seerri cabaa jiru kan Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in kan addunyaatis akka ta'e irratti sirriitti hubachiisuun barbaachisaadha. Maaliif seera Universal Declaration of Human Rights kan tume Itoophiyaa qofaa miti. Biyyoota addunyaa kana hundumatu tume. Biyyoota addunyaa kun waliin qabdu. Fakkeenyaaf yeroo namoonni seeraan ala lafarraa buqqaanii wantooti seerri gama saniin sadarkaa idil addunyaatti tumameeru kan Itoophiyaan indoorsi gootee jirtu jira. Fakkeenyaaf waa'ee hiree ofii murteeffachuu yoo fudhanne tokkoffaa hiree ofii murteeffachuuf yookaan immoo bilisummaa ofii goonfachuu fi Oromoon eenyuuniyyuu eeyyama gaafachuu hin qabu. Garuu ammoo yeroo gara legal frameworkitti yeroo deebinu inni kun waan addunyaan hundi irratti walii galee jiru. The UN Charter yoo fudhanne wantoota keeyyatoota sanniin ergasii as wantoota fooyya'an hedduu yeroo fudhannu waan addunyaan irratti walii galtee jirtu jechaadha. Kanaaf yeroo Oromoon hacuucamu seera idil addunyaatu cabaa jira. Bakkoota seerri idil addunyaatti cabaa jiru kun miidhamni Oromoo irra gahaa jiru, miidhama British irra gahaa jiru, miidhama Ameerikaa irra gahaa jiru. Seerri namni seeraan ala Oromiyaa keessatti ajjeefamu is a threat. Warra nuti dimokiraasii qabna jedhaniifis threatii guddaa ta'uu akka danda'u bifa saniinis irratti hojjechuun hubachiisuun barbaachisaa akka ta'e natti mul'ata. Kallattii sanii wanni hojjetamaa jiru jira. Garuu jabaatanii itti fufuun barbaachisaadha jedhee. Tole, Obbo Dannaboo guddaa galatooma. Marii keenya keessatti yaada bal'aadhaa fi barumsa yookaan immoo beeksisa hubannaa gahaan argadhee yookaan immoo manni keenyas immoo dhaamsa sin dhaamtan kan inni hubatadhee yaada. Hordoftoota keenya kun walabummaa News Networkidha. Sagantaa marii keenya irratti Obbo Dannaboo Dhaqqaboo Waariyoo afeerree waliin mari'achaa jirra. Obbo Dannaboo amma yeroon illee nu daangessaa jira. Dhaamsa yookaan ergaa yoo qabaattu taatan mee carraan isiniif kenna dabarfadhaa. Dhaamsi ani dhaamachuu barbaadu uummatni fi keessattuu dargaggoota qarree fi qeerroo harka duwwaa rasaasa kashlabboota Abiy Ahmed fuuldura dhaabbatanii falmataa jiran isaanii qofaa keessanii miti Oromoon biyya alaa jirrus isin wajjin jirraa jajjabaadhaa jechuun hin barbaada. Kan biraa dhaabbilee siyaasaatiif ammaan kanatti of course dhaabbilee siyaasaa tokko ol qabna. Oromoon dhaabbilee siyaasaa qabnu kanneen jidduutti uniformitiin jiraachuu qaba yaada jedhu hin qabu.
Sagantaa garaagaraa qabaachuu qaban of course. Garaagarummaan sagantaa jiraachuu danda'a. Garaagarummaan ergamaa jiraachuu danda'a. Garuu ammaan tana bakki nuti irra jirru, bakki nuti dhaabbannee jirru bakka turning point irra geennee jirra waan ta'eef wanna dursuu qabnuuf dursa haa kenninu. Namni yoo biyya qabaate heddumina ilaalcha siyaasaa keessummeeffachuu danda'a. Yoo Oromiyaa haddeeffanne hedduminni siyaasaa qabeenya akka qabeenyaatti ilaalama. Hedduminni ilaalchaa akka qabeenyaatti ilaalama. Hedduminni dhaabbilee siyaasaa akka qabeenyaatti kan ilaalamu. Qabeenyi sun qabeenya Oromoof qabeenya ta'uu kan danda'u yoo wanna dursuu qabuuf dursa kennine. Yoo Oromiyaa deeffachuu danda'ame qofa. Keessattuu warra aktiivist jennu. Ilaa amma Oromiyaan koloneeffatamtee jirti, Minilik akkas godhee nu cabsee, Oromiyaa humna qawweetiin keessatti Itoophiyaa irratti fe'ee kan jedhu kana OPDO illee jedhaa baate. Warri biltsiginnaatis inuma jedha. Namtichi mataa maqaan isaa Shimallis illee inuma jedha. Garuu kana eegi jedhame waan humnaan cabe tokkoof furmaanni wanta san bakkatti erga deebi'ee booda ka wanta hafte irratti haasa'uu hin danda'amu jechaadha. Kanaaf waa'ee hariiroo Itoophiyaa fi Oromiyaa jidduu jiru kana maqaa isaatiin waamuun barbaachisaadha. Waa'ee mootummaa ofii fooyyeffachuutiin miti kan Oromoon falmataa jiruuf waa'ee biyya ofii deeffachuuti. Itoophiyaan humnaan Oromiyaa irratti fe'amte. Itoophiyaan humnaan Oromoo irratti fe'amte kan jedhu kana sirriitti kun siyaasa illee miti by the way kun haqa historical fact wanna jiru waan ta'eef salphina Itoophiyaan Oromoo irratti raawwatte biyyoota adda Itoophiyaa keessa jiran irratti raawwattee fi biyyoota Afrikaa guutuu irratti raawwatteettu gadi baasanii walitti himuun yeroon isaa amma. Harka tokkoon Oromiyaa ijaarrataa harka kaaniin immoo wal barsiifachuun barbaachisaadha jedha. Tariitiin kun waan bal'aadha. Sagantaa baay'ee gadi fagoo ta'e irratti hojjechuu gaafata. Garuu gabaabamatti hundeen jechuu barbaadu ammaaf kan nu qofa. Galatoomne. Tole galatoma hordoftoota keenyaa kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaa irraatiin obbo Dannaboo Dhaqqaboo Waariyoo wajjin marii bal'aa gooneerraa barumsaa fi dhaamsa isaan dhaaman akka irraa hubattan abdii qabna. Obbo Dannaboo egaa sagantaan keenya har'aa asumatti raawwata. Guddaa galatoomaan jedha. Sattaanuun immoo akka walitti dhufnee yaada bal'aa walii hirru abdiin qaba. Ulfaadhaan jedha. Ulfaadhaa isinis galatooma. Tole.